habashaa ija isinitti asbabaaftu tana ija ofirraa deebisuu barbaadan yoo nama keessan ka isin keessaa bahee achi isinitti as dhakaa haru kana hambisuu barbaadan falli tokko qofa humna taatanii as ba'uu qofa yoo humna ta'uu baattan humnitii teessa yoo jabduu ta'uu baatte akka nam tokkootti ka duraa kan akkaan hin dhiifne arfaaseetuun naa keekkachiise deengaddaan hoggaan siyaatilitti haasa'u mallattoon sabboonummaa keessaa tokko dura nama gaarii ta'uudhaa Oromoo gaarii ta'uudhaan jedhe san keessaa tokko jaarsa gaarii ta'uudhaan jedhe kanaaf sabboonummaa keessaa ka dura akka namaatti ka dalagaa jiru dalagaa isaatii jabaachuu ka barnoota jiru barnoota isaatii jabaachuu ilmaan isaa fi barsiifachuu nagaa maatii qabaachuudha barbaachisa san bira dabre immoo koominitii qabaachuudha barbaachisa afooshaalee jiran jabeessuudha barbaachisa masgiidoo jiran charchii jiru yoo wanni Oromoodhaa hundi yoo ka jabaatu taate ka jiran kun immoo yoo ka waliin dalagan taate waa hedduudha dalaguudhaaf teenya keessattuu isin warri dargaggoodha zabanni teeysanii abaluu quba qabdanii abaluu balleeyse abaluutu nu gurgurate abaluutu asiin achi godhe 91 akkas godhan 74 akkas godhan sun dhumatte tokkoffaa jarri kun kutu jira manguddoon amma booda ummanni Oromoo manguddoo balleeysitan jechuullee hin danda'u ja'uus watakka irraan arkatu amma booda sabni Oromoo ka'us kufus akka salphate kanatti hafus kanarra gaffagaatus ka'ee bikka yaadu san gahus nuunii jechuu kanaaf warri dargaggoo taatan warri amma lafaa dhuftan alala dha'uu dhiisaati nama komachuu dhiisaati dalaga seenaan jaa dura nama ta'a akka nama tokkootti eegaan dargaggoon waajee manguddooniin waajaa manguddoon tuni nama xiqqaa ta'aniiti zabana dukkanaa san keessatti qabsoon an amma yaaduu na dhibu keessatti asiin nu geeysan nuti dhugaa dubbachuudhaaf bilisummaatti guddan qubee afaan Oromootiin hin baradhe barsiisaa Oromootiin na barsiise takkaa defaa baachoo kabalaan nan dhooyne yoo na dhahee zaamaduma keenyaa fi tumsaa keenyaa na dhahe saniin isinin nu ga'e ammoo badiitti jirtan waan facaaftan buqqaasu jirtan gariin keessan waan dhaabdan buqqaasu jirtan Oromiyaa fi Oromummaa nu keessatti haa baqaaltan gad deebisu jirtan kanaaf yaaboo abbo ayyo wanni isinit dhaammadhu yoo dadhabdan nuu dhiisa bakkaan geenya namni mana jaaree kabee hoggaa wiixaan takka haftu ibidda ittiin qabu diigutti hin seenu Oromummaa fi Oromiyaan waan bareedduudha nuu taate yoo isiniifis ta'uu baatte nuu dhiisa nuu bikkaan gayata nu jalaan balleeysina nu eeybisa waaqa nuu kadhadha nu eeybisa kitaaba seenaa teeysanii kataba nu gorsa nu bira dhaabbadha amma yoo taate wal cinaa deemneeti ulee nu kennitan yoo hammaatte immoo isin dura deemna yoo diddanii nu dura dhaabbattan immoo isin irraan tarkaanfachuu teennaa tana naa beekaan isinin jaa ta'ayyoo taatii hafe qabsoo hunda keessatti an bakka hedduutti naasabee ta Amaaraa ta Islaamaa ta Oromoo ta Faranjii gaafii dubartoonni gaafataniif ka dhiira adda dhiirri waa'ee ideoloojiin na gaafata Oromiyaa moo Itoophiyaa wayya kanuma na gaafata dhiirri dubartiin immoo akkami kana goona tan akkami wal wadhina tan akkami jabeessina waan dalagaan na gaafatan Oromiyaa yoo bika ga'uudhaa deemte Oromoon tun teeysee wal hamachuu wal komachuu wal arrabsuu wal diigurraa yoo ka bahuu teeyse isinirra jirti warri dalagaadhaaf fedhii qabu isin warri dalaguu danda'uus isin warri nuun deemuu danda'uus isin kadhamne nama haasa'uu miti kadhamne nama geeraruu miti kadhamne nama dalagu yaaboo akkuma qooshaa san daayitanii biddeena gootanii nu nyaachiftaniis
bilisummaa tanaas dhumbuu baati Oromoo tana nyaachisaa nuu jabaadhaan isiniin jaa. Dhumarratti gama kiyyaan akka Jawaar Siraaj Mahammaditti hangaan an du'utti hangana keessa jirtutti waaniin beekuun waaniin danda'uun isin tajaajiluudhaaf isin boonsuudhaaf isiniif falmachuudhaaf hanga arrabna keessa jirutti dubbachuudhaaf hanga miilina keessa jirutti deemuudhaaf hanga harki kun na dalageetti katabuudhaaf waadaan isiniin gala isiniin jaaladhaa arras boru sittaanis ani Oromoodhaan isiniin jaa.